Apa kerapin sebas? Kumaris na tupuntan dito. Jechuun afaan naasii malee kubannan tupunta. Asalan. Waliin dhufe ba? Waliin dhufte kaamera mooraftee istaahil maalii yoomitti eettusan. Istaahil hin jenne bool. Hayyama na gaafatee qoraaba. Hayyamni si gaafatan jiru gata. Gattaayi. Dalagaa batte bakka fedhaa ta'u. Namatu isa dura jiraas hin jenne. Abbaa fedhaa jira. Ani shaytaana. Iddoo namni waliin bu'ee hunda kanaaf. Ani shaytaana. Shaytaana malee muuramaa. Ani shaytaana. Akka nama ajjeesetti hoggaa isaan akkasitti waraana amma kan isin hosseena tokkicha sana agartan malee ala kana dhaabbatu herreegan qabu. An silaa nyaadhame silaa qabame akka fedhe haa ta'u yeetiin cinqame odoo isaan telefoonii irraan fuudhin dafee risaalaa isaa barreesse telefoon hoggaa mana seeraa geesse hosseentu qabattoo adda addaa sirraa baasan yeroo isaa sirraa fuudhama. Salaamu alaikum. Apa kerapin sebas? Engkau betul bagar bisbas, bagar cina tu. Bagarapi sebas, bagarapi dah sebas sih sini. Bahasa ni di sini. Alas, David. Kamera ni dah bagarapi nampak ni gitu mana? Malah tu beri, duranu beri. Alas, ni kan bagus. Alhamdulillah jadi tay aman. Alhamdulillah ya. Hati baga bahasa mas singgit. Bagabate sih gamat. Nah, hingga mati. Ha. Guna gamat dia betul mana dia tu tu dia tu dia. Dia tu dia. Intalaja na tente pa rin si tala na par biyo sin kesa halkan. Dua kali orang Kasi lah. kumaden. Dua orang tak ada cuma sedikit. Ani mo. Ani akka agarte isin lamenu yu na wal kita. Isin lamenu wal mine fi akka yo kakit ya ay walit timbone. Isin tu yo kapana sedit argi patata yo mana sedit argi patata isin tu tala na yo sit video tin kajet patata. Ati yo kabanti. Utati kabala rafti. Kami minta nama baru pasal kita gimana nama tu pak. Adio kalau kayaknya mana dia zina kena fisik kemana La kumaris na tupuntan dito. Jechuun Afaan naasii malee kubannan tupunta. asalan. Akkasi laalaa jira. Akka kita itu sudah kena fisik kemana dan logo. Akkam dalage maal godhe. Dhaabbattee kaameraa waraabdee tiimbara akkasitti waraabuuf hiddetti abar jala sibitattee sibiddee kaameraa na waraabittee sibiddee bar. Akka waan anaa dhufteetti haasoo ta'e numaan Waliin dhufe ba? waliin dhuftee kaameraa waraabdee istaahil maalii yoomitti eettusan. Istaahil hin jenne bool. Ni jira viidiyoo. Ani mo waraaba bakka geetti rakkoo dhufe. Ati si hundattu kursii irraa Ati BBC dha? Achirra ta'i kun seerri mana rifeensaa akkana qabu achirra ta'i. Bakka fayyaa ta'u gataa. Dubbiin barbaadi. Bakka fayyaa ta'u gataa. Tamaam hoggaan foris hin jedhe kottaa bu'e. Maal haa ta'u bati jakeetiin kora. Nama asii jira. Nama asii jira. Namatu jira nama si dura jira bu. Ati jakeetiin kora. Ajaja keetini hayyama na gaafatee qoraaba. Hayyamni si gaafatan jiru gataa. Dalagaa banter baga. Gattaayi Dalagaa batte bakka fedhaa ta'u. namatu isa dura jiraas hin jedhe. Abbaa fedhaa jira. Sayisi nama silaa yaa'eedhaa fi nama lama wal guuttanii dhuftanii Yaa'ii miti. Hojii keessi gaafachuu dhufne dhugaa jirtu saniin maal maalinni hojii ani akka isin wal lolleef isinitti dhufee jirta. Hojii irratti dalagdeetti keessatti hojii biraati kaameraa isaa inni waraaba. anaa wara Maal haa ta'u bira. wanti waraabemmo yoo wal dhooytanoo Duuba kaameraa waraabuun walaa waddaan nu baasan ragaa isii akka ta'uuf waan isiin ragaa akka ta'uuf inni ragaa akka ta'u isiin tun dhala Mana keenya ta'e. dhala Ati qaama nageenya. bara si hunda kaluu dubbii isaanii ta'arraba guyyaa kalee fideen gaddanatti oolte attatini dhuftatini nama bakka dalagaa kiyyatitti illee waan biraa haasofta Ati irra jirtu warra. ani mo anaa fi ati silaatin arrabtu nu qabdu sin dakalu ban sa idiotaati anaa fi innis si duratti waliin nyaannee waliin dhuyne saayibummallee waliin turre maaltu jira naaf Namni ittiin ati fuutee olii gadi fedhu dhaqee namaa irraan dhaqu badala deemu maayi. isiimmoo ilmoo namaa Ati ilmoo namaa hunda jala maal deemu. ilmoo namaa hunda bakka rakkoon jirtu nama agartee nama akka manguddootitti natti himate dhugaadha bira ni dhaabbata isiin cabde sun ilmoo namaati barkoo kan cabde sun ilmoo namaati bar ani shaytaana Iddoo namni waliin bu'ee hunda kanaaf. Ani shaytaana. Shaytaana malee muuramaa. ani shaytaana Shaytaana jala bakka kanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya qoonni irraa maddeessinaa ga'u isiniin jecha walitti dachaanee baga rabbiin nagahaan fuula ifaan gammachuu walitti nu deebisee isinillee baga rabbiin nagahaan guyyaa hanga addaan bannee kana nagaa rabbii keessa jiraatanii nagaa warri rabbiin kiyya walitti nu dachaasee isiniin jechuu barbaada.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoonni Nuuriyaatuuf nagaa qabdanii fayyaa keessan isiniin jecha deebinee jirra. Gammachuun deebinee har'a guutuu deebinee hir'anne jenneetiin baay'ee rifannee garuu guutuu deebinee alhamdulillah egaa rabbiin akka namaati miti guutuu nu deebisee jira isiniin jechuu barbaada. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa rabbiin akkuma hiriyyaan kiyya jedhee guutuu walitti nu dachaasee qaama fayyaa walitti nu deebisee alhamdulillahi rabbil aalamiini. Rabbii keenya garanne haa ga'u rabbiin galatoonfannaa rabbii gaditti mootuyyuu as deebisee hiriyyaa kiyya qaalii akkuma duraan isinii hime kabajamaa taabii hedduu aaneen hidhamee ana daran hidhamee yaadanis qaamanis hidhamee halkan qabbanan jenne guyyaan mootuyyuu aduudhaan jenne beela dheebuu odoon jedhin achitti na wajjiin mana hidhaa san keessattuu hidhamee achi taa'u jira na wajjiin achitti galee dallaa jalatti galee akkasitti guyyaa sadii san guutuu na wajjiin cinqamaa ture. Akkasumas mootuyyuu warroottan hiriyoonni kiyya isa boodaan dhaabbatanii guutuun isaa gara telefoonaatiin kun mootuyyuu dhufanii qaamanuu yaadan bira dhaabbatan galanni keessan dachaa rabbiin bira isinii haa ta'u ani galata keessan deebisuu hin danda'u isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan ammas immoo hordoftootaa fi kabajamtoonni kiyya kan biyya kanaa fi biyya biraa teettanii akkasumas biyya keessa fi biyya baaraa qaxxaamurtanii hidhamuun kiyyeessi yaaddessee na wajjiin dhaabbattanii du'aa naa godhaa turtanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isinitti bashbashaa jedhu naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa jechuun barbaadaa dura isin galatoonfadhaa achiin booda wayyaa dhakiyyatti deebi'a. Egaa gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa wanni taanee waan guddoodha. Nuti immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin hin diqqeeffanne rabbilleen immoo nu diqqeesse. Wani rabbiin si diqqeesse ati guddisuun immoo barbaachisaa miti rabbiin galanne haa ga'u. Maraafuu jiruun addunyaa tun qormaata hedduu qabdii ati dhugaallee haasoittee dharallee haasoittee isiin qormaata. Hanga gaafa rabbiin gingilchaa ofii fidee gingilchaa dhugaatiin gingilchee keessaa adda baasutti hanga silaa namni sharri sirratti yaade tokko namni sharri hin deemu milkaa'aa jechuudha. Yeroo har'aa zaman ammaa kana immoo dhugaan ni qallattee dharri baay'attee akka gaariitti gaafa baastee deemtii jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa ani amma guyyaa sanii akkuma amma ka'umsarra yoo isinitti himne viidiyoolee agartan warri itti toltee warri shiraa kaamerallee qopheeffatee waa maraa tolfatee akka gaariitti dhufanii editara kaamerallee qabanii waraabduu kaamerallee qabanii ani immoo waan sanirraa qubaa hin qabu akkuma dalagarraa galeen mana kiyya keessa taa'ee bakkuma ammaa jiru kana taa'utti jira. Dhufanii waraana guuratanii itti seenanii nama ajjeeses hin qabu nama boojees hin qabu akka nama ajjeesetti hoggaa isaan akkasitti waraana amma kan isin seene tokkicha sana agartan malee haala kana dhaabbatu herreegan qabu. Alhamdulillah akka isaanitti waan guddaadhaan na tumsiisuu takkaan na tumanii miidhaa adda addaa narra geessisuu yaadni isaanii kaayyoon akkas ta'ee garuu mootuyyuu ani jara awwaaluma guba dhuftee namichi musaniinu loosumaatu qanuuna dawlatiyyoon deemettee na wajjin deemiin jeeni. Alhamdulillah biyya kana keessattis garuu qismiin ittiin hedhanillee hedduu fagoome haadha manu galluu ijaanillee wal bebbeeyna. Rabbiin nurra laafisee ammallee namni tokko isaan akka yaada isaanitti Abubakar illee sodaadhaaf jecha akkuma isa barbaadan kanatti anallee barbaadanii jedhee ulaa san dura hin dhaabbatu Sa'idiin namni duuba dhaabbatu hin jiru bishaanumaa namni achitti fiduuf hin jiru. Jiranii akkasii yaadanii rabbiin galanne haa ga'u waan hidhamee namni guutuun halkan sanni akkasitti achitti yaa'anii ilmaan Oromoo waa galatoomanii warrummaan mootummaatu yookaan waan san arguun hirfatee jechuudha. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin waan rabbi xiqqeesse hin guddisanii amma yeroo dhufanii akkasana godhanii gabbahee hoggaa waraana argu ofiitti yaafuu hirrifadhe. Sila dhiiroo dubbiin tanuma malee waan biraatu duuban jira waan jedhu wayitu na dhagahame an silaa nyaadhame silaa qabame akka fedhe haa ta'u yeetiin cinqamee odoo isaan telefoonarraan fuudhin dafee risaalaa isaa barreessee telefoon hoggaa mana seeraa geesse seentuu qabattoo adda addaa sirraa baasan yeroo isaan sirraa fuudhama. Risaalaa barreessee kanarraa godhuun jeeni inni dideetti inuma achittuu natti dhufe an lubbuutti yaa ofii daraan silaa waan seenes seente waan jedhan harreen duute waraabessa sodaattuu akkuma jedhan san ta'ee dubbiin garuu akkasii miti alhamdulillahi rabbil aalamiin biyya kamittuu seerri mootummaan hoggaa deemu yoo hanga fedhe maallaqa nyaachiftee karaa seeratti irraa hin godhu yoo xiqqoo isii wayii keessaas akka ati barbaaddu sii godhe malee jechuudha. Akkasitti alhamdulillahi rabbil aalamiin sagaleen tiyyallee xiqqa shawaa dhagaata kaleessatti irra wayyaadha. Waan silaa mootuyyuu haasamuun malu akka gaariitti waa hedduutu jira waa mara guyyaa takkanaa isaanii.
warroonni immoo tuyyuu as keessaa namni akka gaariitti waan kana gahee guddaa taphate nama biraati miti Mahammad Shabalee Orootii bitu waan kana akka gaariitti gahee guddaa taphatee jazaa rabbiin isaa kafaluman jedhaani waan biraan jedhu hamtullee isarratti haasa'uun barbaadu hiriyyaa kiyya kaleessa wajjin nyaannee wajji dhuyne gaafa lafti nagaa hiriyyaadha wajjin jennee wajji nyaannee wajji dhuyne amma durallee waa hedduu dhaabbannee dhugaaf mormaa turre waliinii dhugaa sanillee morminee waliin cabsine waan kana waan sanii hidhee haasa'uun xiqqashoo isinatti ulfaataa hordoftoonni kiyya waan hanaaf inni wajji dalagaa turre ni beektanii garuu immoo namni kun haalli jireenyaa si jijjiiraa waan inni ta'ee jijjiiramee gara isii goree fi roorroo san guutuu kaameraa ofii isaatii qopheesse akkuma isin dhufteen kaameraa ofii banattee miila isii dirraa waraabee isin bira geettutti waan san akkasitti irra dalagee baga waraabee immoo tuyyuu waan dhugaa kiyyallee naa baase isaan dhugaa kenna baafannaa sayidiin akkasi qabsiifne jedhanii gabbaanii dafanii miidiyaarra oolfachuu fi akka waan namootanii wayiitti akka waan immoo tuyyuu harkummaan mootummaa kunu murtimmaan mootummaa kunu akkuma ammoo san isaan yaadan sanitti yoo dhaqillee akkuma isaan miidhanii wayiitti fakkaatee waan san dalaganii namni akkuma waa beeku dalagaa bareedaa uummata akka irra laallee obboleessa kiyyaa ani jazaatee rabbiin akkuma itti kafaleeti siyaa kafaluun siin jedha waan akkanaa kun immoo tuyyuu bareedaa miti nama kaleessa wajjin nyaattee wajjin dhaabbattee hiriyya wajjin jette tokko as deebitee odoo gorsuun jiru gorsitee gorsuma keetu anuus dhaga'uu baadhee namoonni hedduutu magaalaa kana keessa jiranii kan irraa dhaga'uu danda'u waan san odoon godheen gabbaatee diinaaf na kennuun kee hedduu na gaddisiisee galatoomii si galatoofachuu barbaadaa jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Nuriyaatu bani hedduullee waan haasa'uun qabu maaliif waan silaa haasa'amu inni jedheetiin jira. Dursee anis wanti jechuu barbaadu tokko daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduu takkaan galatoonfadha. Maaliif akkuma nu asii cinqamaa jirrutti iddoo jirtan hundaa akka nu waliin cinqamaa jirtan argaatiin jira. Gammachuu inni bahilleen akkuma nu gammannetti gammaddanillee argeeti waan jiruuf hedduu takkaan isin galatoonfadha. Hedduu isin jaaladha. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Kan biraa immoo waa'ee Shabalee Oroo yookiin immoo Muhammad irratti dhugaa dubbachuudhaaf hidhamuun Said baay'ee nan gaddisiifne. Maaliifuu ilmoon namaa jechuun inuma hidhamti. Karaa irraallee fuudhee namni wal dhabbii xiqqoofillee wal hidhuun ni jira. Garuu immoo wanti na aarse osoo sa'aadaan yookiin immoo warqeen shoolleen hiite baay'ee nan aarsu. Dubartiidha akka faametti maan faaminii akka yaadetti maan yaadinii bifa jettuun aarteetiin jirti. Isilleen garri isiin itti laalte isiif akka haqaa tokko itti fakkaate garri immoo inni dubbate akka dharaa ergatti fakkaate hidhuu ni dandeetti. Kan na aarse Shabalee Oroo inumaayyuu ogeessa kaameraa ta'ee viidiyoo qopheessee fi kaameraa ofii akka isii akka inumaa askara dura isa haasaayyuu walumaa galatti askara dura itti kennitee maaliidhaan viidiyoo sallaaltaniitiin jirtan dhugattiin hedduu takka nama aarsa namni kun kalee numa hundaa walii hiriyaadha dhugaadha waliin nyaannee dhuguu turre hundi kennaayyuu garuu har'aas deebi'ee yeroo inni Sa'iid irratti akkas godhatu hedduu takka jechuun nama wajjinuu jiraatu nama jibbisiisa. Namni karaa faallaa qabatee dharaan jechuun an shayxaana malee ilmoo namaa jechuun kaatan nama jidduttiin wanta akkanaa dalaguun argine namni guddaan kun silaa isiinuu askara fidaa jiraatte askara san lakki akkasii miti mee anilleen erga dadhabe anallee erga akka biraatiin nafaaman nama biraa eda'a jedheetiin nama biraa nama guddaan dubbii tana gahaa jedheetiin isii deebisa malee silaa akka namaatiin yaade. Inumaayyuu askara qabatee kaameraa qabatee isii waliin asin dhufu ture hedduu wanti na aarse tokko sani homaa baay'ee wanti biraa wanti haasa'uun jiru caalaan inni fayyaan bahudha nagaan hidhamuu waan jiru nagaadha wanti nagaa caaluun jiru inni nagaan bahee jira nagaa inni jiraannan wanti biraa wanti irraa haasa'u inni biraan jiru kan nu barbaannu nagaa waan ta'eef. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa isinillee irra deebinee hedduu takka nu galatoomaa kaasatan hordoftoonni keenya hedduu takka nu galatoomaa namoonni ka'umsa dubbii kanallee akka inni ta'ellee ni qabdanii akka gaariitti quba qabdanii wanni bakka kanatti rakkoo tahee hanga sadarkaan kun meebii boruuftaanis waan isaan yaadaniif hin beeknu waan kana olii yaaduu isaaniitu malaa jechuudha namni nama rafee hin bulu. Kanaafi ani haati ilmaanii Sa'aadaan kabajamtuun haadha ilmaan isaatii ammallee bultii isaa taga namaatii maaf wanni akkanaa kun irratti yaadamu ma jedhurraa malee waan biraa ani gabbayee Sa'aadaa namoonni hedduun immoo tiyyuu waan isiin amma kijibaa jirtu harka no dhaamee Sa'iidii fi Abubakartu na dhee jettee kana nuti harka keessaa qabnu dhaamte yoo jenne dhaamte
garuu namoonni biraan fakkaatanii dha'uu mala lafa dhooytee dhahamtee san lafa dhooytee dhahamtee san isiif rabbi ofirraa beeka garuu mootuyyuu dhibbaan dhibbatti rabbii gaditti noo mana nuti waan san keessa harka hin qabnu isiniin jechuu barbaadeeti. Wanti dabalatu barbaadu maal si fakkaate? Nama kana afaan Oromoo hogguu haasa'amu nama afaan Oromoo haasa'u kana namni Oromoodhaa jedha. Namni kun gadi baheetiin nurratti duule. Duula dhugaa san duulaa jira gama ofiitiin inni hamma danda'etti. Namni jaartii tiyya jechuun fakkeenyaaf warqee shoo namni dirqiin jaartii naaf godhu hin jiru. Jaartii tiyya hiiki haadha ilmaanii hiiki. Isii jaartii godhuu namni jedhee duula hagana ga'u wanti sun didamnaan ni beeku wanti rakkoo kana hunda fide. Inni jaarsa osoo ta'u waan san finnaan rakkoo kana hunda akka galtu isa godhe mata duree ta'ee akka motora wantaatti dura oofamee jechuudha. Kanaafuu an amma akka kiyyattiin akka an ofii kiyyaatti hubadhetti akka nama kanallee beeketti namni kun sheexaana afaan Oromoo beeku sheexaana afaan Oromoo haasa'u sheexaana ka ofirraa toobatanii ka immoo nama waliin deemu kana dhaanii ofirraa dhoorganii sheexaana maa ofirraa dhoorgitanii nuun hin jedhina Oromoon sheexaana afaan Oromoo haasa'u malee namni kun Oromoo miti ofirraa dhoorgina. Nama Oromootu akkas wal godhee nuun hin jedhina kadhanneetiin dadhabne waan ta'eef afaan Oromoo kasilaa inni haasa'u namas haa ta'u sheexaanas haa ta'u afaan Oromoo haasaa waan ta'eef afaan Oromoo kasilaa nutti walitti haasaa jirruun kanaan itti haasofnee dadhabne sheexaana silaa namatti mul'anne san ofirraa toobatanii ka mul'atu kana harkumaan ofirraa dhoorganii ofirraa dhoorgina ilmaan Oromootu akkas wal godhee jettanii nurra laalina dhiifama nurraa ta'a isiniin jenna. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota keenya wanni sida haasa'u waa hedduutu jira waa hedduu kanatti qabannee deemutti jirra. Rabbi yoo nagaa nu godhe mootuyyuu ni haasofna inshaallaati hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu bakkuma jirtanitti nagaa keessa nuuf jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.